Ashamaa akkam jirtu hordoftootaaf dhaggeeffattoota Hibboo YouTube bakka jirtan hundumaatti nagaan keenya sinaa ga'u jecha nagaa keenyattaan sun odoo gaggabaaboo guyyaarraa qabannee dhiyaanneerru isiniif dhiyeessina nu waliin tura. Guyyaa kaleessaatti Poop Faransis akka dubbatanitti bu'aa qabeessota warri ta'an kittibaanni qoricha koronaa addunyaa hundarratti kennamuu qaba jedhuun beeksisaniiru. Dhaabbanni qorannoo addunyaa kanaa keessatti biyyooti kam keessatti akkasumas dhibee kanaaf baay'ee kan miidhamaniif kittibaanni kun hunda bira ga'uu qaba akkasumas itti gaafatamummaa fudhachuu qabu jedhan. Vietnam guyyaa 9 booda yeroo jalqabaaf nama koronaan qabamee argamuu isaa beeksiste. Biyyattii keessatti namoonni 271 dhibee kanaan kan qabaman yoo ta'u kan du'an garuu ammayyuu hin galmoofne. Bittaa Rooshiyaa keessatti vaayirasiin kun haala olaanaan dabalaa dhufuun isaa dhagahame. Sa'aatii 24 darban keessatti dhibichaan qabamuun isaanii kan beekame namootiin 10,000 keessaa 50 mallattoon vaayirasichaa irratti hin argamne jedhan. Armaaniyaan guyyaa har'aa yookaan eebila 26 kaastee suuqii fi iddoowwan bittaaf gurgurtaa bakkeewwan dhugaatii akka bantu beeksiste. Armaaniyaatti vaayirasichi haalaan dabalaa yoo dhufe iyyuu mootummaan sababa gad bu'uu diinagdee sanaaf murtoo kana dabarsuuf dirqameera jedhan. Namoota miliyoona 3 kan ta'an Armaaniyaa keessatti kan argaman yoo ta'u ammarratti vaayirasichaan kan qabaman 2,386 dhukkubichaan kan qabaman yoo ta'u namoonni 35 du'uun isaanis beeksifameera. Jarmanitti guyyaa kaleessaa ji'a eebila booddee yeroo jalqabaaf manneen amantaa banamaniiru. Tajaajilli faarfannaa garuu tamsaasa dhorkuuf jecha hin gaggeeffamne. Portugaalitti 7 jaaf gatamee kan ture beeksisii ariifachiisaa gahuun isaa beeksifameera. Bakka uummatni jirutti garuu dirqama haguugguu afaanii fi funyaanii godhachuun akka itti fufetti jira jechuun murtoo dabarsaniiru. Dubaayin hordofuun Imaaraatii magaalaa guddoo Abudaabiitti bakkeewwan bittaaf gurgurtaa banamuu eegalan. Haaluma wal fakkaatan Taayilaand sosocho'iinsa seeraawwan dhorkan irratti fooyya'insa gooteetti jedhu. Maddi gabaasa keenyaa faanaarraati oduu yeroo kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaaf ani waliin turtii gaarii.